Ashamaa harka fuune ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa koodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Dhugaatii harallee deebi'ee dhufeetiin hin jira viidiyoo narra qabadde dhufee warroota madiyaatii fuula keessanirraa qabdan akkasuma immoo warroota fuula keessanirraa finnisa qabdan iddoo finnisni hafetti iddoo finnisni simbeetti iddoo gurraacha'e isinitti hafe jechuudha. Haala kanaan maaksii hojjannee fuula keenyarraa wantoota gurraacha akkasuma immoo madiyaatii balleessuu hin dandeenya kan jedhudha jechuudha. Isas maal fayyadamne kan jedhu wajjumaan kan ilaallu ta'a. Dhugaatii gara viidiyoo kiyyaatti sin dabarsaa. Timaatimii tokko haala kanaan ni qopheeffanna jechuudha. Timaatimicha erga qopheeffannee booda qallaatatti ni daakna. Erga qallaatti daaknee booda bishaan isaa haala kanaan mankaa lama yookiin mankaa sadiitti dabalaan isin ani garuu mankaa sadiitti godhee mankaa lama singaa yoo ta'e mankaa lamatti godhaa jechuudha. Dhugaatii timaatimii yookiin qallaatatti daakuu yookiin immoo harka keessanii keessa cuufuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda kun immoo duqeetii ajaatii daakkuu ajaa jechuudha. Daakkuu ajaa mankaa tokkotti ni dabala timaatimii sanatti jechuudha. Timaatimii mankaa sadii kan naqan sanitti ajaa mankaa tokkotti ni dabala jechuudha. Dhugaatii erga ajaatti dabalee booda waliin dhofna. Ammas immoo urgoo yookiin immoo isbaadii jedhama fakkii arabaatini. Isa kana mankaa tokkotti ni dabala jechuudha. Haala kanaanii sana booda waliin dhoofna jechuudha. Akka sadeen isaayyuu wal fudhatanii jalqaba irratti bishaan timaatimii achirraan immoo daakkuu ajaa achirraan urgoo yookiin immoo isbaadii itti naqanna jechuudha. Haala kanaan erga waliin dhoofnee booda sirriitti wal fudhachuu qabaata jechuudha. Erga waliin dhoofnee booda abidda irratti isin abidda yeroo qabsiistan baay'ee jala xiqqeessaati. Sanan booda achirratti warraa seensin jedhaman kadhaan akka hin gubanne jechuudha. Haala kanaan haaluma sirriitti argitan kanaan jechuudha. Erga xiqqoo ishee warraa sin erga nuuf itti booda irraa baasnaa jechuudha. Garuu biraa hin fagaatina irra keessanii biraa hin fagaatina. Haala kanaan abidda irratti warraa isaa akkasiin talaa hin gubanne jechuudha. Dhugaatii haala kanaa warraa isin booda daakuun ajaa maalidhaa isaa arganna jechuu dandeessu. Dhugaatii daakkuu ajaa shoorbaa yookiin immoo kuukariidha jechuudha. Daakuun ajaa kuukarii daakkuu ajaa akka ta'e hundumti keessanii ni beektan jedhee yaada. Dhugaatii kuukarii mana dhabamee jiru mana arabaa hundatti ni argama. Akka itti fayyadamtan adeemsa irraa qaba. Viidiyoo kanatti argisiisuun koommoo akkasiniif galuuf daakkuu ajaa isaa arganna jettanii akka yaaddanidha jechuudha. Dhugaatii erga abidda irraa baasnee qorree booda haala kana fakkaata jechuudha. Daakkuu ajaatii fi isbaadii fi bishaan timaatimiiti. Erga abidda irraa baasnee qorree booda fuula keenya dhiqannee haala kanaan ni dibanna jechuudha. Sirriitti masaajii gochuu qabna fuula keenya yeroo dibannu akka keessa sanuuf seerutti sirriitti masaajii gochuu qabna jechuudha. Haala kanaan erga dibanneetii booda erga fuula keenya guutuu dibannee waliin geenyeetii booda akkanumatti dhiisna jechuudha. Daqiiqaa 15dhaaf akkuma haaluma kanatti dhiistanii yoo hojii qabaattan hojjechuu dandeessu jechuudha. Dhugaatii haala kanaan dibannee waliin erga geenyeetii booda daqiiqaa 15 ofirra tursiisne sana erga haala kanaatiin dibanneetii daqiiqaa 15 ofirra tursiisuu qabaanna. Garuu jalqaba yeroo dibannu sana daqiiqaa 2 akkanatti fuula keenya maasaaj gochuu qabna jechuudha. Akka fuula keenya hundumaatti gara qodaa keenyatti akka nuuf seenu jechuudha. Fuula keessa maasaaj gochuu qabdu daqiiqaa 2 fi sana booda haaluma kanaan dhiistanii daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii yeroo isin irratti goggogee bishaan las jedhee dhiqachuu qabdu jechuudha. Dhugaatii akkasii galuu abdiin isinirraa qaba. Warroota baay'ee kan kun baay'ee waan hojjedheef irraa hafee jira jechuudha. Isin immoo kan agarti keessan hojjechuu ni dandeessu. Nama lamaaf fayyadamtan soo ta'e nama lamaaf gaadha jechuudha. Hangani ammoo hojjedhe kuni dhugaatii akkasii galuu abdiin isinirraa qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya haarawaa taatan haarawaa dhuftan baga nagaan dhuftan sinin jedhan jira. Akkasuma warroonni jalqaba turtan immoo viidiyoo kiyya koomentii laayik gochuudhaan akkana deeggartan abdiin isinirraa qaba. Dhugaatii warri immoo osoo subscribe hin godhin viidiyoo kana ilaalaa jirtan subscribe godhaa wanta hedduu irraa baratan jedheen yaada. Waan isiniin galii yoo jiraata yookiin gaaffii yoo qabaatan koomentii jiraatanaaf barreessaa. Viidiyoo lama biraata nagaa walitti deemtu turtii keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura.